sheeka roobe ragaa viidiyoo waliin qabataman burji khalifa saxaa akiraa gubbaa baasee nama iskaayilaaytii gubbaa bahee akkas gammadeessan burji khalifa gubbaa baasee isin agarsiisa Dr. Asliilleen nama san gizee viizaa umraa baasee firraa kaasee haga gaafa namichi sun makkaa ga'uutitti ragaa waliin nu dhiyeessa awwaadaa guutee jedhee jira waadaa kiyyalleen guutaa yoo tanan kun nama Dhaggeeffadha kaash. Eeshi na dhagaa. Na dhaggeeffadha. Na dhaggeeffadha. Nama kuma jaha kun dhagaa. Dhagaa. Dhagaa eeshi. Mii godhu dhaggeeffadha. Ani namni kuma jaha kun jechuudha. Amma booda sheekaa roobee na arrabsuu miti. Yoo rasaasan na dhaye jalaa gad jedha malee ofirraa hin dha'u. Ani isaa dhiiseera. Rabbi isa haa dhiisu. Araaramneerra obboleessa kiyya. Ani wanni lafetti arrabsuu dhabeefillee waan jaaladhuufi abbaan fedhee sodaatee haa jedhu ani sheekaa roobee dhiisee fiira rabbi badii isaa hunda isaa haa dhiisu wallahi haga fedhe halkanii guyyaan haa arrabsu araarallee nu barbaachisu biseen jara keessallee deemina gastii kiyyarallee fidina bakka inni jiruttillee na waamina warri sodaatee ta'illee sodaadhe an dhiisee fiira rabbi isaa haa dhiisu wallahi an sheekaa roobee waan jaaladhuuf sirriitti hin arrabsine ani gizee badaa aaru haadha namaa fa'aa arrabsa bira taree ilma haadha akkasii hin jenneen asirratti beeku qabdan akka ani isa qusadhe si galeemi wama inni qaqqabu gubba irratti jejjeree malee ani gaafa aaru jechuu akka malee aaru haadha namaa bira gaa takkaa ilma haadha akkasii hin jenneen maaliif kuni waan jaaladhuufi dhuguma waan itti ifaaje fi dhuguma si galeemiti ani ka osoo bilookin nan godhin rabbiif jecha bilook na godhe jedhaleefi miti xiqqashoo akkaataa inni hoteela keessa jiru akka inni taragaaga'u gochuu barbaadetti eegat arragaaga'uu barbaaduun kiyyamootu isa kawamii dogoggora ta'e wallahi ani eessatti walgeenna obboleessa kiyya ka akiraatti kiyya nyaadhu ka isaan nyaadhu kiyya nyaatu afooyinaa lillaahi isaa fi jaalattoota isallee an isaa dhiiseera inni fedhu naa dhiisu naan dhiisin fedhu naa haa dhiisu no problem rabbi jecha namaa dhiisu nama jiru dhiise duudhaan irraa gala allaki la akkana gona laal asrii kee laal waan amma namni guyyaa lama sadi guutuu dubbatee dadhabe sakandii 10 keessa naaf fixxe ani agarte naa unname anaa kana wallahi araarame anaan sheekaa roobee osoo inni dhufe akka baabaa sheerrii adfaa matara dhungadhutti matara dhungadha osoo itti dhufe kanatti sheeritti godhee fidutuma asitti afoot walii jettanii yoo sheeritti godhame please sheeritti godha afoo inaa lillahi sheekaa roobee afoo inaa lillahi sheeritti godha بالبليف عن شير قد ايه فين جرا جميله بالبليف شيري قد ايه بالبليف والله انا قد لكن اما وانا كذا تلا دي زي فجر حركه الله فقبا يتينا ما حركه الله فقبلوا كانوا لك قبامتي ربي وان في جالته اكنه جدي دكتور ابي احمد جدي الله فقبا يدا افانين جدا لك افانو مان جتا وان جدي ادرا يا ربي وانو في جالته اكنوف akkasi baale dhufe baale biyya hayyuuti biyya gootaati biyya lamaatiin dhufe ummata baay'isan keessa harkana tuqe qabsoo suufanii itti dhaqan malee qabsoona jirtanii waliin dawwalan asli harka dhiiraatu ammootiin harka dhiiraatu dhiira beeka asli maal taate harka waytasan inni tuqeen qabsootiin gabbaan asli kiyya wallahi wabillahi minoo qabsorra jirra misoomatti jijjiirre boo harka ammoo dayyuus ittiin tuquu miti nama garjalee ittiin tuquu miti misoomatti dacha'e misoomatti deeme jennee isiniif gubbaa ol baane wayta nuti gubbaa ol baane mastawaa silaa karma keessaatiin leeloo sheekaa kiyya maal taatire wanni kun achi hin geettu kuma dhibbaaf maaliin sun fila nuun jechuu qabdu dabaltanii maal nuyyuu isin wakkalamtanii filamtanii ammootiin achi rakkiloo iftaan seenuu wanni sun maali takkitti mammastawaan maali ree moo namatu ammootiin siistamaaf waan sana kararra isin kaayee akka godhe maal taatan sila wanni sun nama kenna jechuu ka qabdan asumarraa ol baatanii kun harka nu qabee kun luku nu qabee maa nu qabdan hin jenne kaanillee maaliif jenna namni akkanaa jiraachuun bareeda jedhe ana rakkiloo seenee bararraa miti turee gakseen eeyyoon turee farasiin seeneen okkee seentanii egaa nene qaata seene maaltu na seense beeta isintu na seensise isin akkiyaa maal puranoshina naa dalaydan ol na kaastanii na dabarsitan seeneen qaata seene namni akkanaa jiraachuun bareeda jedhe an deebiillee ittiin kennine maaliif osoo namni akkanaa hin jiraatin asli bar bakka ga'uun beeku kaayoo kiyyan beeku bar namni akkanaa jiraachuun barbaachisaa namni garanaa waan kee dubbannaan fuuldura jirte jechuu beeki asli taree an qaata seene eega seene maal godhaa hasaare maal waree dalagaa isin assaayimentii kenne
tokko eda'uu tokko meeqaa isiniin jennaan asli sadinaan jettan isin allama jedhe nama sadinaan jedhe waliin haasa'are biraa dabre nibbare inni isin asaayimentii isin kennee isin biraa tare maalii go asaayimentii kanarratti walaa bitaa gatii dhaaba barbaaddanii jedhe tare af walillahi ta'iyya askarii akkana bona irra deebinee mee asli mallee ta'iyya askariya afoota lillah af walillahi ijoollee si koomandoo ta'iyya askariya afoota okay nama diin rabbii qomaa qabu ani akka baalageenitti dhuguma waa balleessu. Garuu nama diin rabbii qomaa qabu kabaja qaba. Kana namni sheekaa hunduu hin beekan. Si galame. Miidiyaa kan feesbuuk irratti barreessaa oolan waa takka nu badhuyyuu. Asoo asii waa lolaa jiru yoo namni sheekaa dhufee koomentii takka barreesse hin dhaabaan. Geemii taphataa dubartii jiraadhee yoo nama sheekaa argan hin dhaabaan. Durumarraa jechuudha. Sheekaa roobee ani jibbee itti hinaafee maal waa takka hin jenne sheekaa roobee durumarraa jaaladha baay'ee jaaladha warroonni akka waan sheekaa roobee jibbiinsa yookiin narraa fagoo jira laga gamaaf waa jedhanitti fudhatan sun dogoggoraa rabbi sin haa qajeelchu ani bakkeen sheekaa roobee itti na butte bakke 1880 sanii wal seenne malee an sheekaa roobee galtii kiyya arganii nama 1000 irratti saayidamii afur naa kennanii beekan hangafa kiyyaa nama sheekati jedheetuma tole jedhanii ofirraa qabbuuse beeku osoo deebiitti hin deebisin. Attaa godheetumaan asli rabbiif jecha jibbe jedhanii beekan. Waa takka ittiin dubbanne nama rabbiif jecha si jibbe anillee rabbiif jecha si jibbe jechuun jedhee deebisu deebiin danda'u osoo nama ajanda barbaadu taate. Anuma waa balleessee jedhee dhiise. Biloo goonee jedhan. Fooloo narraa kaafatan. Bakka nama sheekati miidiyaa kana hubannoon qabanii fooloo kaafatuma kana bilo waan bilo kuna godhan sayanii hin as tokko jedhisi ansila sarchi godhee gizee isaan akkas jedhan nama agarsiisuu hin danda'a isinii galee miti wallahi dogoggora meeqa yeroo isaan irratti godhan meeqa waan isaanirraa namoota akka isaanirraa ilmii qara'aa tureef sattaruuf waan baay'ee dhiise waan isaan na godhaa turan gaafa anaa mubaarak wallolle mubaarak irra dhufan hin dhiisan kunoo isaan kana ittiin buune sheekaa roobee wallahi kunoo kana taraa yoo xiqqaate taraa afur gurguddaa afaan kiyya dhufanii obseyan koomentii kana jalaa sodaattu hundanaan jedhanii isaan nama kuma sadii dhufanii sa'aa 24 sii kennanaan jedhanii sa'a masa 24 san booda waan rabbi na qoroo eeggadha malee sheeka nagaa waan bareedu ofirraa qabbuusee beekunoo isaan kana ani nama sheekaa hin obsaaf itti bu'ullee hin barbaadan dheengadda bakka nu bu'anii mana marii bakka boota ummataa seenuun oolanii haasaa isaanii kana dhumaan mastawaa akka warri mootummaa hin qabneef dubbadhe jaranaan keessa kiyya karabbiin argu mastawaa dhumaan yoo dura qaban nu bakka bu'anii deemanii Dr. Abiyyi soddaan kiyyaayyuu bashaasha arat kiiloo seene bammiloo ansaar no sheeka wallahi karabbiin natti argu waan saniif malee anodoo isin waan feetan naan jettanii nama dubbadhuumi jettanillee beeytan naalloltanii beeytan gastirna seentanii natti cafartanii beeytan isin dubbadhen beeku parsonaal attaak namni yoo na gore hin dubbadhan nama bakka gaarii hawwuuf tokko isinii galee miti gorfachuuf kararra sirreeffachuuf isinii galee dubbadhan wanni an dubbadheef malee jibbaa biraa miti an kaleessa gizee isin nama kuma sadatti loltan asii nasriifaa warra dubaay miira keessa isaa ture mee isin dhuguma sheekaa roobe yoo jaalatan warra isin sheekaa yoo roobe yoo jaalatan burji kaliifaa gubbaa baasaan agarsiisa ani mootu nama bira umraa geessaa jedhanii fiizaa isinii akka hojjetan miira keessa galanii godhaa ture wallaahi maaliif isinumarraa barane nama sharriisitti ole kayri yaadi fi jira isinumarraa dhageene nu qara ullee baannu isinii galee miti akkasii homa sansanii afooyinaa lillahi karaa kanaan qulqullumaan haa hubattanii fi ani wanni isinitti na buuse akka kiyyatti tolchuu wanni an dhufe bakka ma isin osoo quban qabaatin 1880 ta'e wanni namni haga finfinnee ol deemu kun bakka gandarraa filamanii ummata sikkoo mandoo kana bakka bu'anii mana maree bakka bu'oota ummataa seenaa jira namni kun gara aangoo nuu xagga'aa jira arat kiilootti ol dhiibna aadhumaan yoo soba guddaa kana soban warri mootummaa mastawaa irratti qabata hadiisni isaanirra himan kun da'iifaa waan jedhu 1880 santu waliin nu fide hammeenya biraa isiniin qabu ani kama duraanii sanii kama nama sheeka roobee irraa hin eegamu ture ani bakka hin jiraadhu eessoo kiyya bakka hin jiru mana kiyya dabalatee eenyuyyuu ni beeka paabilikiidha dhoksaa tokko hin qabu sheekni roobee mangistii waan ta'anii fi aangoo waa hunda maali ani GPS dhaan maaliin hordofeetan furii akka inni jiru minaamin baree
intine wanti gurraaka kanaan barbaachisu jechuudha Aleeksi bakka inni jiraatu namoonni beeku abbaa fedhe yoo ta'e miidiyaa irra walla dubbachaa walla too mootummaa akkan ta'e mootummaa ishee karoo seenu namni dhibba sadii waliin tarree bargee dhibba afur yoo guddate sila namni maa dhufe jedhu kuma idaanamni ajandaa barbaada bata jira namaaluma jettan ajandaa barbaada idaanamni laa ilaaha illallah saniin achi ammootiin anillee nabuttee wataaziyaa abbaa kiyyaatiin wadhafoo dhuftee rabbi araaramu jedhamee simmartu dhuftee wanni jedhe silaa dursa anatu nammootiin fakkeenya akkanarraa ta'u nama fakkeenya narraa ta'u baaba kana afwii baaba ammootiin bulii sadii caala dhugaadha namni waliin loluun ta'u yoo diinii keessatti wal dhabanii waliin oodan malee diinii keessatti yoo sababaa san namtichi diiniidhaaf keessatti ol oodee waggaallee oodee sababaa saniin kadee buutaate garuu duniyaaf jecha bulii sadii ol waliin ooduun hin ta'u nama karaa namaa godhuwan barumsa shari'aallee rabbi naa kenne alhamdulillah rabbil alamin namni waa hedduuf narraa laala sanumaafuu haasawati takkitti kuma dhibbaaf meeqa jedhan fooqiisan kuma dhibbaaf meeqa jedhifate jedhan kuma dhibbaaf 80 jedhe haga badhaanaan ishee kagaama jettan kuma dhibbaaf 80 san sharafe namni ilaale isii ilaale ergitanii baaliyu isin qabdu ergite nama sheekaa irraa kun hin maluufi bar namni sheekaa akkamii akkana dubbateefi bar jechi kiyya keessattuu ilaalamti ani diinii akkuma qat godhee kallattiidhaan sitti kijib hin jaaladhu dhugaa malee garuu ana akkamitti akka dhufa jedhee kuma dhibbaaf 80 hoytuma san viidiyoo mucaa waliin irra waraabee argee hoyta gaafadhu akkana kuma 38 naan jedha sila maaliree wanni kun kileenu seensiftee yoo jedhe mee takka ajandaa ta'u jedhee macallise rabbiin sodaa sanuu rabbiin sodaatu yeroo masan silaa namaa hima bulii takka bulee eegana namaa hime sun tarte ammaaf waraanni kiyyallee dhufe waraanni kiyyallee numaaf aare malee quuqamu malee daangaa waan dabriif ama curullee umarra ka'e malee hin dubbatu iyyuu aslii ama curullee takka umarra dubbatu